السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب هوني جرتو أمتك أشتي أمة جاللا في أمة كبجا أكم جرتن فيا كيسني جرتو جبات وردفتو تكو أمتك أشتي أمة جاللا في أمة كبجا أكم جرتني جرتو جبات سنين جدا obboleewwan kiyyaa hedduu galatooma ulfaadhaa kabajamaadhaa isiniin jedhaa viidiyoo koo laayik gochuu keessaniifis akkasumallee yaada viidiyoo tokko irraa waa isinii dhagahame kennachuudhaan viidiyoo koomentii keessa hundumaayyuu nu ilaalaani. Ammallee yaadaa fi koomiif qeequmsa qabdanis koomentii sanduuqa koomentii jala naaf kaa'u hin dagatinaadhaa isiniin jedha achumaan kaa laayikii santa quba ol jettee jirtu san gadi qabaa isiniin jechuu hin dagadhaa. Warroonni guyyaarraallee maamilli haaroonni gara chaanala keenyaa dabalamaa jirta anaa dhufu nuura seenaa isiniin jenna chaanala keessan mana keessanii isiniin jenna baga nagaan dhuftanii. Egaa kaa guyyaarraa waan gaariin dhaga'ani innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Obboleewwan keenya ijoollee shamaraa argitan tuni obboleessa isii tiruu wajjin dhalatte jechuudha. Tiruu wajjin dhalatte bakka inni ciisetti mukaan mataa keessa dha'uudhaan ajjeesan jechuudha. Obboleessa wajjin dhalatan tiruu jechuudha. Erga itti mufatanii booda ajjeesanii qofa hin dhiisne miidhaa jinaasaa haga inni nafseen keessaa baatullee miidhaa hamaa irratti geggeessan jechuudha. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waan dhageettitti uummattuyyuu namatti tolu miti. Dubartiin gara jabeenya akkana raawwachuun bara kana hin da'u deddeebi'ee jira. Dubartii Itoophiyaa keessa abbaa warraa ajjeestee algaa ofii raftu jala awwaaluudhaani bara kana maal akka dhagaa jiru kana booda hoo maaltu dhufa kana booda hoo maaltu dhufa maaltu ta'a kan jedhu nama shakkisi nama sodaachisaa jechuudha. Bara dubartiin abbaa manaa ofii ajjeestee algaa jala awwaaltee irra raftu keessa jirra. Bara abbaa manaa ofii ajjeeftee karattaftee shintibeetiin naxxu keessa jirra jechuudha. Bara kana keessa jirra yaa Oromoo. Bara haati ilmoo ofii albee ibidda keettee gurguddaa caqaleessaas argitan. Adaamaa keessa kaleessa ta'esan jechuudha. Haati ofii ilmoo ofii dhalte albee ibidda keessa kaa'uudhaan qaama irratti waddite jechuudha daa'ima ofii dhalte. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Har'allee jechuudha ijoollee shamaraatu obboloota obboleessa dhiiraa ka isaanii jechuudha tiruu bakka inni ciisutti walii galtee uleedhaan mataa keessa dha'uudhaani mataa keessa yookaan maajikii mataa kanarra hodhaan namni dafee du'aa hin beektanii achirra dha'uudhaani ajjeesanii erga ajjeesanii ka'anillee hin dhiisne achitti ka'a. Waan na godhan jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisaa, baay'ee namatti dhaga'ama. Waan dhageettu gurrattuu hin tolle jechuudha. Arsii Lixaa keessatti kan raawwatame. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Sila kana booda maaltu jira? Maaltu ta'u weedaa? Ilmi namaa sila gogaa akkam uffatee deema? Sammuu namummaa gadi dhiisee jira natti fakkaate. Harka maaltuyyuu mataa keessa namaadhaa aaruu dandeessi yeroo saniif sheexan itti fakkeessuu danda'a waa jilaa balleessuu danda'a wannoo fedhillee yoo balleesse silaa har'a obboleessuu fi akkas gochuu obboleessaa miti karraasaatu namni nafsee namaa gara jabeenyaan nafsee qaalii baasuun ni ulfaatti yaa ummata. Ani garuu ummata kanneen akkamitti akkatti salphate harka maaltu dhahee fi erga dhahee boodallee jechuudha. Erga du'ee isaa erga arganii boodallee irra dhaabbatanii gocha hamaa reeffa jinaasa obboleessa ofii irra raawwatan. Uzbillah. Obboleewwan kiyya kun waan dhageettitu iyyuu hin tolle nama surura. Wallahi waan dhageettitu iyyuu hin tolle jechuudha. Obboleewwan keenya kun obboleessa isaanii erga ajjeesanii ka'anillees gocha haalan taane jinaasa ka isaan raawwatanii ergasii boodas karaa seeraan to'atamanii tokko isaanii lamaanuu hoggaa 18 mataa itti faradamee jira. Kana jechuun kadu'eessu irra wayyaadha. Umrii kana hoggaa 18 mana hidhaa keessa teettee baatee maal goote achi booda maal gooti? Xoorataa baatii jechuudha mana hidhaa keessa. Xoorataa baatii jechuudha. Yooma honna fedhee godhee har'a silaa obboleessu isii kana yooma honnuma fedhee godhee duniyaa mallee tarii jalaa balleessee maali mallee jalaa balleessee jedhe silaa yaa obboleewwan kiyya ufuma qabuudha. Ufuma qabu irra gaariidha malee nafsee qaalii akkanatti haala kanaan galaafachuu jechuun ulfaataadha. Harki isaanii danuu ta'a.
inni du'e sun irra wayyaadha jechuudha. Inni du'e sun isaan kanneen irra wayyaadha jechuudha. Umrii kanaan har'a umrii dargaggummaa kana umrii dargaggummaa guutuu sila waa hedduu itti fayyadamanii umrii kana waa hedduu dalagachuun malanii mana hidhaa ta'e jechuudha. Itti xiqqaate. Dhugaa rabbii itti xiqqaate. Hoggaa 18 kun seerri Itoophiyaa biyyattii saniyyuu kan nama wanyaachisaa jiru seera saniidha. Seera saniidha. Yeroo gabaabduu hidhanii nama akkanaa kanneen jechuudha. Fakkanaa fakkaatota sanillee jechuudha. Osoo murtii du'aarra fudhatanii namni wal qoxxobaa deemaa bara. Wal daddarbaa hin deemu. Akka baala mukarraa wal caasaan deemu. Itoophiyaa keessa murtii seerumoonnuma jedhamu kana seerumoonnuma jedhamu kan Itoophiyaa keessa ani dhugaa rabbii dhagamallee osoo baadhe irra naa wayyaadha. Irra naa wayyaadha wallaahi. Seera maaltu jira biyya san keessa? Namni sarratanyaan daa'imman kichuu qaltee akka barbaadde gootee mana hidhaa ciiftee nyaatti. Osoo daa'imman qaltu sanii irratti murtii fudhatanii osoo abbaa manaa ofii akkasitti ajjeesu san irratti murtii ajjeechaa fudhatanii osoo kajaartii ofii ajjeesu san irratti ajjeechaa fudhatanii sila bal'ataan deemu ilmi namaa. Ani hoo uf qusataa deema fakkaattonni akkasaniillee dudda duubaa isaanii jira sunillee fakkaattonni jira kanaallee dhaabbatanii akka uf ilaalaniif dhaabbatanii akka uf hubataniif eessa akka jiran akka uf quba qabaataniif isaan qarqaaraa jechuudha. Suudi Arabiyaa amma argitan maashaallah seerri isaanii ana baay'ee naa ta'e. Nama biyya san keessa kutti wal ajjeesu lammii isaanii gabbayee wal ajjeesu akka waan wal ajjeesu argaa jirtanii? Argaa jirtanii mee? Argaan jirtan maaliif seerri biyya sanii cimaa waan ta'eef? Seerri biyya sanii cimaa waan ta'eef namni nama ajjeese ni ajjeefama. Namni nama ajjeese ni ajjeefama gajaraan jechuudha. Hin yaadattan. Hoggaa lama geenya mucaa ilma Oromoo gibbii dalagaa qulqulleessaa sawaaqa jechuudha. Osoo ani ajjeesne jedhu ilmoo isaanii tan duuteef osoo ani ajjeesne jedhuuf poolisoota hizbii afur gadi ciibsee gajaraan mormarraa darbe. Maaliif daa'ima isaatti du'e? Ani ajjeesni anaa miti osoo inni jedhee lallabatu gajaraa irraa darbe jechuudha. Hin jiru qoosaa isaan bira kanarra. Naaf ta'a seerri ku anaafi. Ilmi namaa gaafan dhiifamni baay'ate waan barbaade hilliin godhan dhiifama naa godhan xiqqoo jedhan jedha waan namtoonni innuuf duuba laaltu akka hin jiru jechuudha. Garuu murtii akkasii osoo biyya keenya keessa jiraateen uummanni akkana waliif fixu shiftaa akkanatti hin baay'attu. Hattuu osoo yeroo isii hatte sani harkirraa muramee kan nama ajjeese osoo ajjeefamee murtiin du'aa osoo itti kennamee namni akkana wal harcaasaan deemu. Ndoo faashin ikkoo ta'e faashin ta'ee jira. Baay'ee nama rifachiisu amma faashin ta'ee jira. Namni nafatti fudhatee jira. Namni nama ajjeesu nama dantaatti fakkaataa hin jiru jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waan wallaahi namaaf rabbi biratti illee waan akkaan jibbamaati. Obboleewwan kiyya. Dubartiin gara jabeennaan ilma obboleessa isaanii tiruu isaanii irratti kan raawwachuu jechuun kana booda hoo maaltu dhufa? Kana booda hoo maaltu dhufa? Maaltu jira? Maaltu ta'uu deema? Yaa Rabbi nu baasi wallaahi qiyaamaan dhiyaatte. Yaa Rabbi nu baasi guyyaadhaan maal dhagaa jirra? Itoophiyaa keessa wanni sururu bicha. Wanni sururu bicha wanni jireenyuma kee irraayyuu abdii si hanga si kutachiisu gahuu takka deemaa jira jechuudha. Tu'an buddeena ashawaa buddeena hojjettee uummataan xaraddi. Kun durba fakkaatee ilmi dhiiraa areeda haadatee nyaara haadatee kuulii dibatee artishaalii mataa qaxxalatee shishinii godhatee laal caammaa dubartii godhatee laal chaapstingii dibatee hoteela keessa galee akka dalaga. Kun akkasuma dubartii fakkaatee caakkatti yoo dubartii caakkatti qabee gochasuu kanneessaa raawwata. Duuba akkamitti jiraata namni jedhee baran. Akkamitti jiraata jedhee baran ana na ajaa'iba yeroo tokko dhugaa rabbii nama ta'u kootitti iyyuu uf jibba. Maaliif obboleewwan wallaahi mee rabbii keessan kadhadha. Mee akka amantaa keessaniitiin uumaa keessaniitiin karaa rabbii keessanii deebi'a. Wallaahi waan dhageettittu iyyuu hin tolle.
kun waan dhageettitu iyyuu hin tolle yaa obboleewwan kiyya. Waan dubbatanii iyyuu namarraa dubbiifuu namatti hin tolle. Obboleessa isaanii har'aa harkaan qabanii ajjeesanii jinaas ajjeesuu bira taranii hamma nafsi hin darellee gocha irratti jinaasa akka hin taane gochuun isaanii maan nama agarsiisa. Duuba nyaachuu edammoo akkam godhu edan mataadhaanii ajjeesanii jiran. Nyaachuu edanii qaluu edanii duuba. Ani maal beeka biyyattii san keessa silaa maaltu jira? Sila akkamiin nama wajjin jiraatan jedhee baran nama kam amananii wajji jiraatan. Bara ilmoo haadha ofii bara haati ilmoo ofii qaltee nyaattu jiran bara haati ilmoo ofii kukkuttu keessa jirra. Albeedhaan hodditu keessa jirra. Duuba eenyu amantee eenyu dhiyaattee wajji jiraatta. Mi'a nanaaf gaafiidhaa bara. Dhaloota kana keessa sammuu akkamiiti? Waan akkamiitu uumama? Maal barataa jira dhaloonni kun nurraa yaa jira keenya? Maal barata nurraa dhaloonni kun? Moo kanuma nurraa dhaalaa? Bara waa hamaa keessa jirra. Wallaahi waa fokkataa dhageettittuun tolle keessa jirra. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Wallaahi obboleewwan kiyya kuni waan haasaattuu namatti toluu miti. Mee Rabbi nuuf kadhadhaa akka Rabbi nuuf jijjiiratu. Wallaahi akka Rabbi nuuf jijjiiratu mee Rabbi nuuf kadhadhaa. Obboleewwan keenya kuni har'a osoon umrii kanaan dalagatanii deemanii dalagatanii carraa qabanii osoo heerumanii bultii godhatanii ilmoo argatanii carraa qabanii karaa maraanuu carraa bal'aa qaban jechuudha. Yeroo isaanii silaa yeroo carraa yeroo kanatti fayyadaman. Hadha garuu wallaahi baay'ee ulfaata. Baay'ee si jibbisiisa. Baay'ee si jibbisiisa. Sitti dhagahama. Maal akka isaan beeku. Nama dhiboonni sumti dubbattus si dhiba. Carraa kana hundumaayyuu wala bultisseenu wala deemanii hiree ofii barbaadachuu wala baratanii barnoota ofii galma geessu hundarraayyuu adda ta'anii qilleenxoo galanii jechuudha. Waggaa 18 qilleenxoo keessatti teessisee qallaba mootummaan kunillee sammaasuma dhiyaata. Kisaaraa ofirra nagadaa bar. Silaa uummanni qallabamuu hin qallabamne. Shiftaa osoo qallabuu dhiisee shiftaa murtii isaa malu itti fudhatee masaakiin osoo qallabe. Masaakiin akka Booranaa Hongeen gamaa gamana fiixee warroota buqqaa baqattoota mana qabeenya isaanii keessaa yaa'anii harka diinaatiin cabanii barandaa jala yaasan osoo isaanii raasee qabeenya achi keessa jira kanneen qallabu shiftoota qallabuu jechuudha. Wallaahi nama gaddisiisa. Ijoolleen kunniin namni takka nama ajjeese harki isaa hin danuudha beekaa. Nama yoo xiqqoo namaanii soollolee ijji isaa dhiiga diiba jechuudha. Wallaahi ijji isaa dhiiga diiba. Ani ni arge. Ijji isaa dhiiga diiba jechuudha. Maaliif dhiiga waan qabuuf harki isaa jechuudha. Bakka xiqqoom aaree taanaanii tii jedha. Namuu dha'uuf fiiga chaansii biraa hin qabu jechuudha. Dhaabbatee uf laaluu wanni jedhamu isaa bira hin jiru jechuudha. Dhaabbicha san bira. Harki isaa dhiiga waan ta'eef danuu jira waan ta'eef. Yani harki isaa khalaas dhiigaan cammaqamee jira sila ta'eef jechuudha. Wallaahi Rabbi nama haa tiksu. Kanaaf obboleewwan kiyya hedduu namatti ulfaata. Hedduu nama jibbisiisa. Waan dhageetti irrattuu namatti hin tolle. Dubartiin jechuun bara dubartiin garaa jabaattee ilma dhiiraa uleedhaan mataa keessa cafaxxee ajjeestu keessa jirra. Bakka inni ciisetti dagachiistee ilma dhiiraa obboleessa tiruu isii mukaan cafaquudhaani nafsee isaa dabarsite jechuudha. Bara kana keessa jirraa bara. Bara dubartii akkana garaa jabaatte kana keessa jirraa bara. Maali garuu kana booda hoo maaltu dhufuu deemaa jira? Ani hin beeku. Yoo ilmi namaa qalee yoo hoteelaaf ilmi namaa ilma namaa qalee yoo hoteelaaf akka qircaatee wal qopheessuu baate hin beeku.
na sodaachisa. Maaltu hafe sanirra? Maaltu hafe sanirra? San malee wannumti hafe jiraa hin jiru bara. Haati ilmoo ofii nyaattee jirti. Jimma keessa argitan ilmoo koo nyaadheen jira jette. Maaltu booda uummataaf karattafanii wal affeelanii hoteelaaf dhiyeessuudha carraan hafe. Tana malee maaltu hafe reenuufi? Wallahi rabbi na waasattaru. Wallahi rabbi nu dallanuuf ta'a. Rabbi warra badee wajjin nu balleessee obboleewwan kiyya. Kun dallansuu rabbii namatti fida. Wallahi kun dallansuu rabbii namatti fida. Rabbiin akka keenyaa miti obsee sabaree irra darbee dallansuun achi dallansuun rabbiin sitti fidi obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Wallahi rabbi sa'aatii bakkuma jirtan. Please duniyaallee yoo baddee keessattuu shamarran biyya namaa kuni mallaqaa obboleessarra ergataa kun abbaarra ergataa kun haadharra ergataa harki caala obboleessummoo jennaan danda'ama. Gaafa asii galtu isiin gubattee qaamni isii dhumatee sammuu isii haphatee humni isii bu'ee gubattee gaafa isii haara galfadhattee galti sumaniin takkatti hin jirtu. Gaafa kana carraa isii aaruu ufajjeesu ijoollee meeqa ufajjeese meenna. Ijoollee meeqa ufajjeese garuu asanirrallee gaffiladhu mallaqni illee yoo jalaa balleessee jedhe ajjeesuuf isas ajjeesuuf ajjeesuu irraallee bilisa taate cimtee xiiqiin tamarra mufti dalagachuu si wayya ofirra dhaabbatte chaansiin kana filadhaan. Hin dalagadha hin likaayee dalagadha malee murtii isarratti illee fudhadhu rabbiin murtii ofii isaaf haa kennu waan hojii isaa wanni inni naa godhe hunda sanii rabbiin isaa haa kennu jedhee biraa qaxxaamuruu qaba malee nafsee qaalii deebisaan qabne harka maaltu na ajjeesa jiran harka maaltu qabee muka harki kiyyaa na qabee maaltu garaa maaltu na eeyyame onnee maaltu na eeyyame obboleessa kiyya bakka inni dadhabee gadi ciisee rafuu sanitti mataa surrii dhayeedha addaan surrii isaa addaan dhoosa. Amma ijoolleentu akkasii ajjeeftee jechuudha obboleessa isii bakka inni ciisutti mataa surrii keessa dhooftee facaaftee ajjeestee jechuudha nama lamaa walii galtee mukaan nama lama bakka inni ciisetti walii qabdee jechuudha. Erga nafseen keessaa bahee argitee illee dhiibne. Maali barakaa? Maali yaa baraa? Baramoo namamoo maaltu jijjiirame garuu? Maaltu deemaa jira? Barri maal ta'e jechuma jira nutu jijjiirame dhaloota bubbee. Wallahi obboleewwan kiyya kun waan dhageettitti iyyuu toluu miti. Rabbi nu haa sattaru. Rabbi nu haa tiksu. Harka keenya nu haa nagahu. Obboleewwan kiyya namni takka harki dhiigaan cammaqame khalaas nama walitti deebi'ee jiraachuu yookaan bultii ijaarratee jiraachuu yookaan biyya namaa kanallee dhufee dalagatee jiraachuuf baay'ee ulfaata. Takkuma osoo xiqqoo waa jedhaniini dhiigatu ijji isaa dhiiga deebi'a. Maaliif harki isaa dhiiga qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya rabbi isin haa tiksu rabbiin isin biraa jiraatu du'aa waliif gadhadhaa biyya keenyaaf illee isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.